السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجر تورتو كن كبجة مجالتمو نجين كن جالف كبجة إدو سنجر سنارك وجه كن دواجة ترى مسلوتو ورطن يرارات فكرة كنا لكنا رتان كنا كنا سبسكرايب وجم مملك تانو وجه أرس وان هرا ولد تبي نجر يرو تكو يرو فكيم مسجد جرات شو ملا بكفكني في يرو نمسي بالبلو ساي منك namu si bilbila kaasuu dhabuutti dandeenye tokko bilbila kaasuu dandeenye yoo jiraatu taate kalatti nama kan osoo meeseejii harkaan barreessine meeseejii ergitaaf jechuudha. Yookaan meeseejii jiraate qonaa deebisi seelaa kaasuu danda'u si deebisa. Woo barbaade ta'u jechuu barbaade jetteen haala kanaan nama kana firraa yeroo saniif beeksisuu dandeenya jechuudha. Namni kun haala isin deddeebisneen yeroo meeseejii jiraate bakka telefoona kaasuu dandeenye yoo jiraatu taate ati bakka feete yoo jiraatu sun si ilaalatti. haala kanaan telefoona keenya yeroo nama si bilbiluu firraa nama kana meeseejii erguu fi dandeenya jechuudha. Haala kanaan telefoona keessan tolfata jechuudha. Irraan tana amma booda yeroo nama si bilbilee bakka kaasuu dandeenye yoo jiraatu kallattii nama kana osoo meeseejii harkaan barree meeseejii ergita jechuudha. Qophii kana akkamitti waliin irra kaan akkamitti waliin ilaalan nafaana tura. ولد deebina jira ammaan tana kallattiin telefoona keessan ni seentanii bakka foon nambaratti lakkoofsatti barreeffatu bilbilaa seentan jechuudha. Harkaan nuuf baasa. Yeroo harkaan nuuf baase iddoo tuqaa sadii gamana ni gartan jechuudha. Asirra cuqaafna. Yeroo asirra cuqaafne irraa baane harkaan nuuf baase yeroo harkaan nuuf baase settings ni gartan asirra cuqaaftan. Yeroo asirra dhooftanii irraa baatan harkaan nuuf baase yeroo harkaan nuuf baase ni gartan asirra dhoofna jechuudha. Iddoo kanarratti. Yeroo iddoo kana dhoofna harkaan nuuf baasa isin amma fakkeenya yeroo duraa Ingiliffaan isinii bahuu danda'a. Lakkoon qabu bakka diimaa kana irra suudhuftanii irraa jalaa baaftanii yookaan kallattiin barreeffama irra cuqaaftanii jijjiirtan jechuudha. haala kanaan man kan sadii barreessa jira asirratti raayit isinuu meeseejii jedhanii gartanii asirratti dhuftanii yeroo asirratti dhuftan waan barbaadan barreessan jechuudha. Itanii iddoo kana dhuftan jechuudha. Bilbila kaasuu dandeenya. Haala kana irratti kan amma irra kaa'annee jira. Eega irra kaa'annee irraa baane hoo akkamittiin itti fayyadamuu dandeenya. Nama kana kan meeseejii erguu dandeenya jechuudha. Bilbilli kun akkuma asirra agartan lama eega lama tahee tokko irra bilbileetiin isin garsiisa jechuudha. Amma kallattii maan keessa baata waan biraan hojjetan jechuudha. Hanga barbaadan barreeffamaan gidduu isin qabaataatti barreeffachuu dandeenya jechuudha. Yeroo barreeffannaa baane kallattii mee bilbila gamana hara bilbilee waliin ilaalla jechuudha. Bilbilichi kana yeroo bilbilichi kana kallattii irratti bilbiluu walumaa ilaalla. bilbilli naaf bu'ee jira jechuudha. Yeroo bilbilli bu'eera asirratti waami waa sadii nuuf baasa jechuudha. Waa sadii nuuf baasa. Gamanaan jala kaasuu asitti irra cufu jala sendi meeseej jala kasaa kan gartan sendi meeseej jira jala kasaa kana jira jala kana kanatti ol of qabdan jechuudha. Yeroo ol qabdan barreeffama reef barreeffatan asirratti isinii ba'a jechuudha. Fakkeenyaaf masjiida kan jiraatu taate masjiida yoo jira taate masjiida jira boodana bilbilaan biiziidha bilbila kaasuu hin dandeenye anatu seef bilbila meeseejii naaf barreessi kun kan yaada kiyya jechuudha. Isinis waan isin ilaalatu barreeffatee kan tokko mara kan cuqaasu taate kallattiin bilbilli kun nama kanarra sirra cufame jechuudha. Balli kun asin keessa ba'ee jira asin waan jedhuun sirra cufamee jira jedhan kallattiin ammoo meeseejii gaa cufamee irraa ba'e meeseejii naaf ba'a jechuudha. Ni gartanii kun kallattiin meeseejii maal jira? meeseejii naaf barreessi jedha. Meeseejii naaf barreessi. Waan ati itti santaa jechuudha. Haala kan namni kun si deddeebisaan oolu waan ati irra cufteef beekee hubatee siif obsa jechuudha. Har'a qophii irraa kana fakkaata maslootuu sabaskaabii gochuun maamila kitaa nu jabeessa. Haa qophii irraa fakkaatu walitti deemtu nagaan nuuf tura.